Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko. Amiin. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo akkam jirtu? Galanni filfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u nagaa kooti. Guyyaa har'aa viidiyoo kana keessatti kan waliin ilaallu waa'ee hafuuraa niqqisaatii yookiin taatoo yookiin immoo tumaa qaamaa isa jedhamu miidhaa inni ilma namaa irratti fidu waliin ilaallaa jechuudha. Namoonni baay'een niqqisaatii namarratti arganii waan itti bareedeef yookiin immoo hawwii tumachuu waan qabaniif hiriyoonni isaanii waan tumataniif isaan fakkaachuudhaaf jecha callisanii niqqisaatii yookiin taatoo kana ni tumatu jechuudha. Garuu dhiibbaa inni qabu yookiin immoo miidhaan inni isaan irratti fidu hedduu isaanii kan hin beekne, kan isaaniif hin galle, iccitii kan hin beekne, erga tumataniin booddee ofirraa balleessuudhaaf illee yaalanii ofirraa balleessuu kan dadhaban, kan ittiin dhiphatan hedduu isaaniitu jiru jechuudha. Har'a viidiyoo kana keessatti waa'ee kana irratti miidhaa inni fiduu fi akkamitti immoo humna hafuuraamaa kanarraatii bilisa bahuu dandeenya kan jedhu waliin ilaalla. Viidiyoon kun namoota hunduma biraa akka qaqqabuuf sheer taasisaa. Viidiyoo kana immoo hundi keessanuu laayik gochuudhaan jalqabaa. Haaraa kan taatan immoo sabiskiraayib godhaa. Egaa tumaan qaamaa yookiin niqqisaatiin kun maali? Miidhaa akkamii namarratti fidaa? Bara keessa jiraannu kana keessatti keessumattuu tumaan qaamaa yookiin taatoon faashina guddaa ta'eera jechuudha. Namoota hedduu qaama isaanii yoo ilaaltan harka isaanii, luka isaanii, laphee isaanii, morma isaanii, dugda isaanii, kutaalee qaama isaanii iddoo garaagaraatti jechuudha tumaa qaamaa kana tumatu jechuudha. Niqqisaatii kan ofirraa hin qabne yookiin taatoo kan ofirraa hin qabne namoota muraasadha. Harka caalan namoota tumaa qaamaa taatoo kana ni tumatu jechuudha. Akkuma jalqaba isinii kaase namoota irratti arganii waan itti bareedeef. Hiriyaan isaanii yookiin firoonni isaanii namoonni isaanitti dhiyaatan tumatanii waan isaan irratti arganiif. Isaan fakkaachuuf. Namoonnis tumadhu jedhaniini kaka'umsa isaaniif taasisaniif hordofuudhaan namoonni hedduun ni tumatu jechuudha. Faashina guddaa ta'eera jechuudha. Garuu miidhaa qaba moo hin qabu? Miidhaa akkamiis namarratti fida kan jedhu ilaallaa jechuudha. Namoonni tumaa qaamaa yookiin taatoo kana yommuu tumatan jechuudha fakkii dhiiraa fi dubartii fa'a kan nama jaalatanii ta'uu danda'a, kan namoota bebbeekamoo ta'uu danda'a, kan daraagoon, kan akka Infunyuutii, Daayinaasoor kan jedhamu, fakkii leencaa, fakkii qeerransaa, kan jaldeessaa, kan yeeyyii, kan giinxii, kan allaattii fa'a. Akkasuma lukkuu kormaa fa'aa, dabalataan ifa ibiddaa, eeboo fa'aa, seefii, gaara, hallayyaa, abaaboo fi kan kana fakkaatan hedduusaa ni tumatu jechuudha. Ni tumatu qaama isaanii irratti. Yommuu tumatan kana immoo qaama isaanii kana ni dhiigaa jechuudha. Ilkaan isaanii illee dabalatee ni tumatu jechuudha. Gaafa tumatan kana ni dhiigaa jechuudha. Hafuurri kun maaliin galaa? Akkamitti dhiibbaa isaanii irratti gaggeessa jennee yoo ilaalle immoo hafuurri kun jechuudha gaafa isaan tumatan jalqaba fedhii isaan filatan gosoota isaan filatanii sana hordofeeti jechuudha kan inni ishee. Gosoota bineensota isaan filatanii sana hordofeeti. Allaattii yoo ta'e allaattii sana fakkaate, qeerransa yoo ta'e qeerransa fakkaate, jaldeessa fakkaate, akkaataa filannoo isaanii ifa ibiddaa yoo ta'e isa fakkaate, akkaataa isaan filatan sana irratti hundaa'uudhaan hafuurri hamaan sun gaafa isaan tumatan sana dhiigaan seenaa jechuudha. Dhiigaan seenaa jechuudha. Dhiiga kana immoo akka gabbarsaatti, akka gibiraatti ilaalaa jechuudha. Dhiiga kana immoo akka gibiraatti ilaaluudhaan jireenya nama sanaa keessa seenee suutan jireenya nama sanaa jeequu jalqabaa jechuudha. Erga jireenya nama sanaa keessa seenee booda qormaataa fi rakkoowwan hedduu itti baay'isa jechuudha. Namoonni
taatoo tumattanii tumaa qaamaa ofirraa qabdan mee madaalaa ilaalaa. Qorumsi ni jira. Abjuudhaan rakkachuun, dhiphachuun, mala wallaaluun, qajeelummaa dhabuun, yaadni namoota tumaa qaamaa kana qabanii wal dhahuun, waa irratti murteessuu dadhabuun, yaada adda addaatiin jalaa yaadni isaanii wal dhahuun irratti mul'ata jechuudha. Hubachuu dhiisuu, bitaa itti galuu, waan hunda irratti murteessuu dadhabuu, filannoo dadhabuu, shakkiin laphee isaanii keessa guutuu fi amantaarraa kan fagaatan, amantaatti kan qoosan, hamaa fi gaarii addaan baasuu kan dadhaban, jireenyi isaanii bitaa kan isaanitti gale yeroo hunda kan dhiphatan, jibbaan kan guutaman, guutumaa guututti fedhii ofii isaaniitii barbaadanii diinni kun chaappaa laphee isaaniitti ta'e jireenya isaanii qoraa jechuudha. Ni dhiphatu jechuudha. Furmaata waa tokko irratti murteessuu kan hin dandeenye ta'u. Waa sagal qabatanii kan gallakkisan. Waan hundumtuu gaarii kan itti fakkaatu gaafa bira ga'an ga'u kan jalaatii wal dhahe jireenyi isaanii kan jeeqame ta'anii jiraatu. Maaliif yoo jenne tokkoffaa fedhii isaaniitiin qaama isaanii Waaqayyoon kabajee isaaniif kenne irratti waan hin barbaachisne fidan waan ta'eef jalqaba irratti Waaqayyoon walitti bu'aniiru jirru. Sababii isaa qaamni keessan mana qulqullummaa Waaqayyoo akka ta'e hin beektanii maaliif qaama keessan xureessitu? Namni mana qulqullummaa Waaqayyoo diige ni diigama jedhee qulqullichi Phaawulos dubbateera waan ta'eef. Qaama Waaqayyoo kan ta'e qaama keenya xureessuun Waaqa wajjin walitti bu'u. Maaliidhaan xureessan jarri kun? Wanta hin barbaachisne qaama isaanii qulqulluu Waaqayyo ofitti fakkeessee isaan uume san irratti fidan waan ta'eef. Fakkii bofaa ofirratti fiduudhaan, jawwee ofirratti fiduudhaan, jaldeessa ofirratti fiduudhaan, qaama isaanii qulqulluu ta'e irratti wanta hin barbaachisne kaa'uudhaan, barreeffama adda addaa ofirratti barreessuudhaan qaama isaanii xureessan waan ta'eef fuula Waaqayyoo fuulduratti wanti kun jibbamaadha. Namoonni tokko tokko immoo ani jaalala Waaqayyoo irraa kan ka'e siilii Waaqayyoo, siilii qulqullootaa, siilii durboo maaramii jedha. Jaalalli Waaqayyoo laphee keessatti nuti qabnuufidha malee kana tumachuu qofaan tumaa qaamatiin gonka jaalala Waaqayyoo ibsuu hin dandeenye. Waaqayyoon akkas naa godhiiti jaalala kiyya naaf ibsi jedhee dubbatee hin jiru macaafa qulqulluu keessatti. Seenaa qulqullootaa keessattis yoo ilaaltan namni qaama isaa irratti tumaa tumatee yookiin taatoo godhatee jaalala Waaqayyoo ibse hin jiru. Barbaada raajota keessas qulqulloota keessas jira. Jaalala Waaqayyoo kan ibsan qulqulloonni, wareegamtoonni, toloonni Kiristoosin lallabuudhaan ibsan. Dhugaa isaaf ba'uu fi dhugaatti jiraachuudhaan, biyya lafaa tuffachuudhaan, cubbuurraa fagaachuudhaan jaalala Waaqayyoo ibsan. Kan akka qulqulluu Phaawulos fa'aa, Siilaas fa'aa jaalala Waaqayyoof jecha nuti isa fannifame Kiristoosin ni lallabna jedhanii lallabuu dhiisaa gaafa jedhamu lallabuu dhiisuu hin qabnu jedhanii mana hidhaatti darbataman achittis jaalala Waaqayyoodhaaf qaban ibsuuf hanga hundeen mana hidhaa sochootutti ni faarfatanii ni galateeffatan jedha malee taatoo godhatanii jiru. Daani'eel yoo fudhanne Nabukadnezar amantii kee dhiisi gaafa jedhamu hin dhiisu jedhee amanamummaadhaan dhaabbatee afaan leencatti darbatame amantii qabuutiin afaan leencaa cufee achi keessaa bahee jaalala Waaqayyoo ibse malee taatoo hin godhanne. Hin dogoggorinaa. Kanammoo Waaqayyoon gonkayyuu ni balaaleffate. Taatoo ofirratti tumaa qaamaa tumuu ni balaaleffata. Waaqayyoon kana guutummaatti ni balaaleffata. Ani Waaqayyoodha jedha macaafa qulqulluu irratti dhaqaa dubbisaa. Ani Waaqayyoodha. Warra du'aniif jettanii qaama keessan hin mummurinaa jedha. Warra du'aniif jettanii qaama keessan hin mummurinaa. Barreeffamaa fi mallattoo tokkollee qaama keessan irratti hin godhatinaa jedhee seera Lewwotaa boqonnaa 19 lakkoofsa 28 irratti kaa'eera. Namoonni hedduun warra du'aniif jecha yookiin immoo warra jiran gammachiisuuf jecha qaama isaan irratti mallattoo adda addaa godhatu jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni hedduun firri isaanii yoo jalaa boqote yoo du'e qaama isaan irratti fakkii nama sanaa ni tumatu. Maaliif yoo jedhu yaadannoo nama sanaatii fi nama sana yaadachuudhaaf.
Macaafni qulqulluun garuu nama du'eef jettanii qaama keessan maa mummurtuu jedhan mummurinaa jedha. Yaadannoon nama du'ee kan ittiin taasifamuu danda'u qaama keenya irratti tumaa tumachuudhaan yookiin immoo suuraa nama sanaa qaama keenya irratti tumuudhaan taatoo hojjechuudhaan miti. Macaafni qulqulluun yaadannoo nama du'ee taasisuu akka dandeenyu keessatti rakkataa akka nyaatu gochuun itti uffisuun beela baasuun sirna qulqulleessaa qopheessine qurbaana qopheessinee abbootiin luboota sagantaa sana irratti argamanii akka isaan kadhannaa taasisan gochuudhaan nama sana yaadachuu ni danda'a. Irraa kan hafe gonkallee hin danda'amu. Kanaaf qaama keessan hin murina gatii isiniif hin qabu. Barreeffamaa fi mallattoota akkallee qaama keessan irratti hin raawwatinaa hin godhinaa jedhameera waan ta'eef kuni macaafa qulqulluu keessatti kan barreeffame diiguun seera Waaqayyoo diiguudha. Waaqayyoo walitti nama buusaa jechuudha. Kanaafuu waan akkanaa irraa fagaachuun baay'ee itti barbaachisaadha. Namoonni kanaan dura tumannee osoo hin beekin qaama keenya irratti kan tumannee maal goona taatoo kana kan kaawwannee jirru maal nuuf fayya furmaanni keenya maali jettanii ofirraa balleessuudhaaf hin xaarinaa. Baduu hin danda'u waan ta'eef. Kana balleessuun kan danda'amu gaabbii galuudhaan. Maaliif yoo jenne tokkoffaa seera Waaqayyoo cabsineerra waan ta'eef. Taatoo tumanne jechuun abboommii Waaqayyoo macaafa qulqulluu keessatti hin raawwatinaa kan jedhame raawwannee argamneerra waan ta'eef ofirraa balleessuudhaaf yaaluudhaan furmaata argachuu hin dandeenyu. Cubbuu isa nutti ta'e yakka kan raawwanne seera Waaqayyoo kan diigne sana luba bira deemnee gaabbii gallee humni afuura hamaa tumaa kanaan taatoo kanaan gara kiyyatti seente maqaa Waaqayyootiin hidhami qaama kiyya keessaa bahi jennee gara lubootaatti deemnee kan balleessine sana seera Waaqayyoo kan diigne kanaaf gaabbiitti gallee Waaqayyoon dhiifama gaafanne Waaqayyootti araaramutu furmaatadha. Gaafa nuti gaabbii gallu gaafa nuti qalbii keenya jijjiirrannu gara Waaqayyootti gaafa deebinu Waaqayyoon gaabbii keenya nu fudhatee nutti araarama. Humni afuura hamaa taatoodhaan seene kunis immoo hin hidhama. Jireenyi keenya bakka jalqabaatti nu deebi'a jechuudha. Kanaafuu ijoollee Waaqayyoo bifa kanaan yoo sirreeffanne gaariidha jechuudha. Namni Waaqayyo wajjin walitti bu'ee milkaa'ee takka illee jiru. Waaqayyotti araaramnee dhiifamaan Waaqa wajjin jiraachuutu nurra jiraata jechuudha. Addunyaan kan isheen nutti agarsiistu hunda hordofnee yoo kan deemnu ta'e qilleebuuna jechuudha. Waaqayyo irraa adda baana jechuudha. Namni Waaqayyo irraa addaan bahee kophaa isaa jiraatu immoo duwwaadha jechuudha. Qurxummiin bishaan keessaa yoo baate jiraachuu hin dandeessu. Hundee irraatii baalli yoo cite jiraachuu hin danda'u hin goga. Namni Waaqa irraa addaan bahes kophaa isaa jiraachuu hin danda'u ni du'a jechuudha. Gara si'oolitti bu'aa jechuudha. Ana malee homaa gochuu hin dandeessan jedhameera waan ta'eef Waaqayyoodhaan ala waa tokko gochuu waan hin dandeenyeef balleessinee hundumaa amannee gaabbii gallee qalbii keenya jijjiirrachuudhaan gara Waaqayyootti deebinee Waaqayyo wajjin jiraachuu nu wayya. Gara isaatti deebinee akkas wajjin jiraannu Waaqayyoon nu haa gargaaru. Kan nu barsiise kan nu gorsee maqaa Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Viidiyoo kan biraan hanga walitti deebinutti immoo nagaan tura. Viidiyoo kana share, like, subscribe gochuudhaaniin namoota hunduma biraan gahaa. Sibata Lexaabeer nagaan tura.